Sunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixataa jimaataa galgalsaan lamaawudha akka haga sa'aatii 3 meetira baandii 1925 fi 31 irratti Waashingtan DC irra dabarsin kaardhaa kun ammaan tan jalqabna. Guyyaan jimaataa muddeen 23 barii 2016 qophii VOA Afaan Oromootiin raadiyoonii fi televezyiinii Waashingtan DC irra sanii dabruu jirnaa isaatiin caqasuu jirtanii ooliin qa'ee sannagayaa isaanii kiristaanaa dhaloota Yesuus Kiristoos ulfeeffachuuf kurfoo jirtanii baga guyyaa kan geettanii isaniin jenna anin sora halakeeti. Dhaggeeffattoota keenyaa kan oduu dubbisummaan namoo daandiitii akka mooltan Jarmanii keessatti namni barbaadamaa ture har'a ajjeesamuunsaa beekamee jira. Hidhamtooti abbaan alangaa addaa Itiyoophiyaa mana murtii Qilinxoo gubdan jedhee ijjecha nama 23 illeen himate waan hin ta'in giddiin nu himachiisanii jedhaniitiin mana murtiitti iyyatan ogeeyyooti fayyaa addunyaa akkuma taateefu qorsa dhukkuba eboolaa fayyisan ammatti kaagiinii keessan nan fayyisuu danda'u argatanii tunin waan isaanii hojjetan hojii isaan abdatan keessa tokko baqataane nama jireenya wayyaa barbaaduuf yookaan ammoo lubbuu ofiitiin fulatti barbaadachuuf du'aaf jireenya jidduu yaa'ee dabru barkum 2016 dhumachuuf yaa'u jirkan keessatti nama akkan baqe yaa'u hedduutti dhumate kukkunin waan irra qabnu keessaa haga tokko oduu tasaana nama. Abbaan alangaa sadarkaa olaanaa kan biyya Jarmanii namni bakka gabaa magaalaa Berliin Kirismas Maarket jedhamutti wixata dabre balaa konkolaataa fe'isaatiin namoota fixutti shakkame caasaa deeggartootaa kabiroorraa gargaarsa argachuu isaa adda baafachuuf qorannaan itti fufee jiru ta'uu dubbatee jira. Kan umriin 24 Anis Amrii har'a ganama to'annaa idilee buufata baaburaa biyya Xaaliyaanii keessatti geggeessamu irratti dhukaasa banee haleellaa poolisiitiin ajjeesame. Abbaan alangaa waraanaan biyya Jarmanii Piiter Frank shakkamaan arratuu dhukaasuu ajjeesame sun nama leellaa Jarmanii keessaa irratti 12 ajjeessee 56 kabiroo madeessuutti shakkame ta'uu aangawoonni keenya mirkaneeffatanii jiru jedhanii jiru. Shakkamtichi Anis Amrii amma du'eeyyuu qorannaan kan itti fufu ta'ullee dubbatanii jiru. Muummichi ministeeraa Maaltaa Joosef Muskaat namoonni har'a xayyaara Liibiyaa butanii biyya isaanii keessaa qubachiisuudhaan eega imaltoota mara keessaa yaasanii booda harka isaanii poolisii Maaltaatti kennuu isaanii dubbatanii jiran. Karaa tiwutarii dhaamsa deddeebisanii dabarsaniin buttoonni xayyaara Liibiyaa kun dhumarratti balalsiistootaaf hojjetoota xayyaarichaa gallakkisuudhaan harka isaanii poolisii Maaltaatti kennatan duraan dhukaadhaan xayyaaricha bobeessuudhaaf sodaachisaa turan jedhamee jira. Namoota 118 xayyaaricha keessa turan keessaa 109 battaluma xayyaarichi lafa qubatee gurmuun yeroo hatattamaa dirree xayyaaraa taarmaakitti bobba'eetti galakkisan. Ministeerri dhimma alaa Liibiyaa ammoo namoonni lameen xayyaaricha Liibiyaa butan sun kanneen hoogganaa abbaa irree biyyattii duraanii ajjeesaman Muammer Gadaafiif amanamoo ta'an ta'uu beeksisanii jiru. Ministerichi Xaahir Siyaalaa akka jedhanitti buttoonni xayyaarichaa paartii deeggartoota Gadaafii biyyattii keessatti hundeessuuf kacarraaqaa jiran ta'ullee dubbatanii jiru. Balaliiwwan xayyaaraa gara dirree xayyaaraa sadarkaa addunyaa Maaltaatti karoorfamanii turan har'a marti isaanii haqamuun isaanis beekamee jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qorannaa biyya Giinii keessatti geggeessameen talaaliin dhukkuba Iboolaa 100% ittisu argamuunsaa beekamee jira. Yoo dhukkubichi deebi'ee ka'eef dursinee qophii wayyaawaa goonee jirraa jedhu aangawoonni gabaasaasti Baragoona soraatu dhiyeessa. Gaaf dhukkuba eboolaa kana ganna lamaan duratti Afrikaa keessa Giinii, Seraaliyoonii fi Laayibeeriyaatti arganii akimiin dhukkuba kan afaan itti wallaalte nama dhukkuba kan irratti arganii namaan walanqisanii kophaatti falitti barbaadan. Amma immoo addunyaan wamma faltee qorsitti argatte. WHO dhaabii fayyaa addunyaa jechuun nama 11,000 dhukkuba kan irratti arge. Fula lamatti baasee amalaaf adaaba dhukkubii kun jara irratti agarsiisu qorachaa ba'e. Warra qorachaa ba'e keessaa tokko itti gaafatamtoota qorannoo tana keessa jechuun Mahare Paul Kennetiiti. We had 0 case of Ebola in the group that was vaccinated immediately versus
warra kophaa baafneetiin qorsi kenninee fi qoracha ba'an sun irratti dhukkubu waan jedhan tokkooyyuu hin argine 0 jechuu dandeenya. Warri qorsi hin kenniniif irratti ammoo dhukkubu kan hin argan. Kanaafuyyuu qorsi kun bu'aa guddaa qabaa jechuudha. Ammallee qorsa eboolaa fayyisu kadhibiillee qorachuma jiran. Qorsi amma argan kun ufuufuu giinii keessatti akkuma dansaa nama irratti dhukkuba kana ittisuu danda'a fayyisallee. Yoo qorsi kan argatanii dhukkubi kun diqqaachaa dhufe. Dhukkubi diqqaachaa dhufuun ammoo qorannoolleen diqqaachaa deemte. Kanaafuyyuu ogeeyyooti fayyaa ammaan tana namuma dhibi kan irratti argan qofa irratti qorachuu jiran. Qorsa amma nam fayyis jedhan kana nama hedduutti bitachuu falachuu jira. Dhaabii fayyaan nam gargaaru gaafi jedhanilleen yoo jedhanii dhukkuba kana qorsa kan akka dansaa mirkaneessanii fi qorsa kana nama 30,000 ta'u kam 1,300 ta'u bitachuuf qophii jira dhaabi kun. Dooktoroonni Keeniyaa keessaa torbanneen 3f hojii dhaabinsa mormii geggeessaa jiran ogeeyyiin fayyaa tajaajila uummataa kun miindaan isaanii akka dabalamu ka gaafatan ta'uunis beekamee jira. Ogeeyyiin dhaabbatoota dhuunfaa keessaa hojjetanis waahiloota isaanii kana tumsuudhaaf jecha mormii kanatti hirmaachuun isaanii dubbatamee jira. Mormiin dooktoroota guutummaa biyyattii keessaan geggeessame kun filannoo wallaansaa ka dhukkubsatootaa baay'ee murtaawaa taasisee jira jedhama. Gabaasaa Muhammad Yesuuf jaalannitu dhiyeessa. Dhukkuba kaansariin ka qabamteef umriin ishee 45 kan ta'e Roos Adihampo torbaniin silaa dooktoroonni ishee laaluu qabu turan. Si'a sadaffaaf baatii kana keessa jechuudha in ilaalamin hafte. Wal'aansa kaansarii isa keemooteraappii jedhamu isa marsaa dhumaa torban dhufu argachuu turre ture. What is helping me mostly is the HNIF card. Kaardiin isaan biraa argadhutu walakkaa baasii wal'aansaaf kennu naa baasa ture. Aan kanin of biraa kennu xiqqoodha. Kanaaf jecha baay'ee yaadda'e. Dhukkubi kaansarii immoo yaadda'uu fi dhiphachuun fedhu. Hojii dhaabinsi mormii kun garuu muddamiinsa guddaa nurratti fideeraa jette. Inshuraansiin tajaajila eegumsa fayyaaf qabdu wal'aansa barbaachisu harka 60 maallaqa isaa baasaaf. Garuu hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa ega baatii muddee as hojii dhaabinsa mormiirra jiru. Gara hospitaala dhuunfaa dhaquudhaan wal'aansa keemooteraappii argachuuf immoo maallaqa dachaa waan ishee gaafatuuf humna isaa hin qabuu jetti. Dooktoriin ilaalamuu qofaaf maallaqa keenya 6,000 yookiin immoo $60 Ameerikaa 60 gaafatu. Kun anaaf rakkisaadha. Dawaan tolaan argadhuun qabu maallaqaan bituuf immoo humna isaan qabu. Kanaaf hanga dooktoroonni hojiitti deebi'anitti manuma koo keessan turaa jette. Hojii dhaabinsi kun hospitaala keenyaataa dabalatee dhaabbatootii eegumsa fayyaa uummataa 2,500 hojii akka dhaaban godhe. Dhiibbaan kun fiduuf deemus guutummaa biyyattii keessatti hanga tokko rakkoo uumaa jedhama. Atileetiksii Itoophiyaa irratti fiigicha dheeraadhaan addunyaa irratti injifachuudhaan yeroo hedduu ka badhaasa argateef seenaa galmeessisaa ture Miruus Ifxer umrii isaa waggaa 72tti addunyaa kanarraa du'aan boqochuun isaa irra gabaasamee jira. Maatii isaatiif Associated Press kan jedhamu madda oduutu kana beeksise. Biyya Kanaadaa keessatti Miruus Ifxer addunyaa kanarraa du'aa kan godaane maatiif firoota isaatiin jajjabaadhaa. Waaqsinaa jajjabeessu jenna. Gara oduu addunyaatti yeroo deebinu immoo ka pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif filataman Doonaald Tiraamp aga addunyaan waa'ee niwukilaraa hubatanitti yookaan immoo hubachuutti dhuftutti Yuunaayitid Isteets dandeettii niwukilaraa ishee jabeeffachuu babal'ifachuu qabdi jechuudhaan tiwutariidhaan beeksisanii jiran. Jecha rifaasisaa filatamaa pireezidaantiin dubbatame kana laalchisuudhaan aangawoonni gurmuu isaanii keessa jiran ibsa kennuu yaalaa jiru. Tiraamp garuu kana dubbachuurraa kan hafe maaliif akka jedhe waan ibsan hin jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Tammaan kan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Warri abbaan alangaa addaa kan mana murtii Itiyoophiyaa mana hidhaa Qelinxoo namni 23 keessatti dhumate biyya nagaa dhowwuun himate keessumattuu mana murtii kun waan nuun hojjetin giddiin himachiisee jechuun dubbachuu jiran mana murtii kanallee iyyatan.
wanni duraan mana murtii ragaa ofirratti akka nu baane tolchinilleen waan fedhi teennaan hin tolchinii jechuun himachuu jiranii mallaskaachoo amma hatti finfinnee oduu tan erge tujube. Qabeenyaa mancaasuu mana hidhaa Qiliinxoo gubuu akkasumas hidhamtoota 23 ajjeesuuf ergama dhaabolee shororkeessotaa galmaan ga'uuf socho'an ittiin jechuudhaan seera farra shororkeessummaan shakkamtoonni abbaan alangaa himannaa irratti dhiyeesse har'a mana murtiitti innaa dhiyaatan komee isaanii kan dhiyeessan haala adda addaan ture. Shakkamtoonni kun dhaddachichi taa'uuf qopheerra innaa turetti manni murtii akka gad ta'aniif ajajus toleen jedhin hafan. Sababiinsaas maatiiwwan keenya ala dhaabatanii jiran ol haa seenan ka jedhu ture. Miseensi maatii hangi tokko akka ol seenan taasifamee dhaddachichitti fufe. Shakkamtoonni sun iyyannaa isaanii dhiyeeffachuuf harka innaa ol baasan kanneen abukaatoo qaban karaa abukaatoo isaanii barreeffamaan waan dhiyeeffataniif kanneen abukaatoo hin qabaanne keessaa hangi tokko iyyannaa isaanii akka dhiyeeffataniif carraan kennameefii jira. Himatamaan tokko itti murtaa'ee mana hidhaa Zuwaay kan turan ta'uu ibsanii manni hidhaa shakkamtoota kana kanneen biraatti adda baasee dararaa hamaan irratti raawwachuusaa ibsan. Maatiin akka warra kaaniitti akka isaan hin daawwanne guyyaatti daqiiqaa 30 qofaaf akka aduutti gadi baafaman yeroo kan biraa garuu itti cufamee oolanii kan bulan ta'uu mana murtichaaf ibsaniiru. Himatamaa kabroon immoo dhiittaa mirga namaa hamaatu irratti raawwatame innaa qorannaan geggeeffamutti reebichi irratti raawwatameera. Kana malees qaama dhaluu koorratti waan ulfaataan natti hidhame dararaa hamaan narratti raawwatameera. Cancalaan hidhameera raafameera. Dararaan kun dirmammuun dhaqqabsiise qaama koorratti argama. Kana duras dirmammuu kana suraan kaafamee mana murtiitti akkanaaf dhiyaatuuf gaafadheeraa jechuudhaan irra deebi'anii iyyatan. Yaada isaan dirqisiifamanii poolisiitti kennan illee akka isaaniif hafu gaafataniiru. Kana gidduudhaan himatamtoonni hedduun iyyata ofii isaanii aariif miira cimaa ta'een dhiyeessuu waan jalqabaniif adeemsi dhaddachichaa jeeqamuu jalqabe. Abbootiin murtii fi abukaatooleen himatamtoonni miira isaanii to'atanii akka seera mana murtiitti gaaffii isaanii akka dhiyeessan gaafachuun akka itti fufu yaalanii turan. Iyyata keessan barreeffamaan dhiyeeffadhaa jechuudhaan manni murtii inni ajaju salphaa akka hin ta'in ibsanii jiran. Himatamaan tokko kan isaan mana murtiitti barreeffamaan dhiyeeffachuuf turan asumatti waardiyyaan harkaa bute abbaa alangaatti akka duraa kenne mana murtiitti iyyatanii iyyannaa isaanii abbaan alangaa mana murtiitti akka kennu taasisaniiru. Abukaatoleenis manni murtii iyyannaa isaaniif ilaalcha addaa kennee ajaja barbaachisu mana hidhaatti akka dabarsuuf gaafataniiru. Itti dabaluudhaanis himannaa dhiyaateef mormii waan qabaniif beellamni kabiraan kennamee akka itti qophaa'an abukaatoleen kun gaafatanii jiran. Beellama kana dura tureen himatamtoota 38 keessaa himatamaa 13ffaa ka ta'an Dr. Fiqiruu Maaruu manni hidhaa kana dura maaliif akka hin dhiyeessine barreeffamaaf ragaa guutuu waliin ibsee har'a akka dhiyeessu ajaja kennus har'as hin dhiyaatin hafan. Manni murtii kun maaliif akka ta'e bakka bu'aa mana hidhaaf gaaffii dhiyeessee jira. Bakka bu'aan sunis ajaji sun mana hidhaaf kan hin dhaqqabne ta'uu ibsanii waa'ee Dr. Fiqiruu Maaruu ragaa gahaa kan hin qabaanne ta'uu dubbatan. Kan dhaddacha sana irratti argamtee turte intalli Dr. Fiqiruu Dr. Salaamaawit Fiqiruu abbaan ishee eessaaf haala isaan keessa jiran maal akka ta'e ibsitee jirti. ዶክተር ፍቅሩ ማሩ ከ4 ወር በፊት ጥቁር አንበሳ በሳምባ ህመም ተኝቷል። አሁንም እዛው ነው ያለው። ዶክተር ፍቅሩ ማሩ ባቲ አፉር ዱራ ዲቤ ሶምባን ቀባሜ ሆስፒታል ጥቁር አንበሳ ጪሴ ጅራ አማዩ አቹመ ጅራ ቶርባን ለመ ዱራ ወልአንሰ በቀቅሰኒ ሆዱ ጉዳን ተኤፊ ቱሬ ኩታን ሶምባሳ ገሪ ዲበሜ እራ ሙራሜ ፎየአ ጅራ ሉቡን ጅራ ገሩ dhukkubsataa jira jette. Waggaa 10 dura abbaan koo innaa biyya kana dhufe waggaatti nama 40 ta'u wal'aanee fayyisuuf malee nama gubee ajjeesuuf mitii kan jettu Dr. Fireewot Fiqiruu gocha akkasii qaruma hin hojjenne jette. Dhumarrattis manni murtii manni hidhaa himannaa irratti dhiyaateef deebii akka kennu himannaa sanas barreeffamaan akka dhiyeessu himatamaa 13ffaa Dr. Fiqiruu Maaruu beellama taanutti akka dhiyeessu ajaja kennee amajjii 8 bara 2009tti beellama kabiroo kennee jira jechuudhaan mallaskaachoo ammaa finfinnee irraa gabaaseera. Kamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophii eegii jalqabne daqiiqaa 15 yaane daqiiqaa 15 nu hafe waan hafe itti dabarra. kadhageenneef dubbifnirra
Bari 2016 dhumachuu jiru kun waan hedduun qabatan keessumattuu iyyuu warri baqataa ka jireen wayyaa barbaadu yookaan ammoo lubbuu isaanii fulaa itti barbaadu yaa'u du'aa fi jireenya jidduu dabre waan hedduu keessa ba'e. Jarri kunin hagi tokko garbatti duuda hagi kaan ammoo rakkinni gargaraa keessa ba'a. Keessumattuu iyyuu ebilii 9 G9 duratti jechuun nama hedduutu dhibba hedduutu baqe yaa'u garba meeditiraaniyaan keessatti dhumate. Namni akkana dhumachuun guyyaa tokko bisaan keessa dhumachuun bar hedduu asitti yoo jalqabaate guyyaa tokkotti namni akkana dhumachuun jechuudha. Nagara qophii jaalannee san deebisa. Eebila 9 bara 2016 namoonni 500 ta'an galaana meeditiraaniyaan keessatti lubbuu ofii dhaban. Kunis dooniin isaanii bishaaniin ega liqimsamtee booda. Gabaasaan qorannoo BBC fi Reuters baasan akka jedhutti isaan kana keessaa 190 lammiiwwan Somaalee, 150 ka ta'an immoo kan Itoophiyaa, 80 ka ta'an Masrii, 85 ka ta'an immoo ka Sudaan, Siiriyaa fi kan biyyootii birootii jedha. Kanneen doonii galaanatti dhidhimte keessaa daakanii ba'uu danda'an immoo 10 qofa. Isaan kurnan kana keessaa tokko keessummaa keenya har'aati. Biyyaa ba'ee Sudaan seenuusaa dubbatee achi booda imaltuunsaa maal akka fakkaatu nu ibsee jira. Maqaan kee Mu'aaz Mahmud Ayimoo jedhama. Maatii koo wajjin ani Sudaan irraa ba'e. Akkuma beekamu karaa Sudaan sunis hedduu ulfaataadha. Isiinis yeroo sanitti ulfa qabdi. Namootaan hedduun hojii ture. Karaa san irratti dallaalaan nu fuudhee Sudaan irraa nu baasee lafa barahaa keessatti nu darbee lafti sun hedduu gubaadha. Barahaadha yeroo sanii. Makiinaa isin fuutee Ijipti isin fiddu isinii finnaa as taa'aa eeganuun jedhanii achi nu gatanii nu biraa deemaniin. Guyyaa meeqa turtan achi iddoon isaa maal akka jedhamu beektaa? Iddoon sun maqaa nutti himne aniyyuu maqaa barbaadee ture yeroo sanitti maaliif hedduu rakkannee torbaan takka achi teenne beelaa fi dheebuudhaan bakki sanitti hedduu dararamaa turre. Ani naannawa sannaa fi maa jedhee ture maaliif nama Sudaan jiru duubatti bilbilee akka dhufanii nu fuudhan barbaadee ture. Maaliif hedduu lubbuun teenya fuudhaaf waan sodaannee jirruuf barahaa san keessatti jechuudha. Egaa torbaan takka teenne makiinaan nu fidanii achirraa nu baasan jechuudha. Eessa ciiftu maal nyaattu? Yeroo san biyya adii barahaa san keessa ciifnaa wanni nu nyaannu xaasaa waan akka xaasaa maal kanneen achitti fidaniitti nyaadhaa jedhanii waan namaaf nyaatamu miti. Ijoollee hedduutu nu biratti dhukkubsatee ture yeroo sanitti nyaata san irraa jechuudha. Warruma sin fe'e sanatu sinii fidaa? Warruma sanatu fidaa guyyaatti yeroo takka nu fidan. Egaa ati warraa kee yeroo sana garaatti baatti ulfa? Ulfa ijoollee hedduutu nu hojii jira akkasitti rakkoon guddaan nu mudateet Ijipti seenne. Meeqa taatu sina yeroos? Nu nama 37 makiinaa xiqqishaa Toyootaa takkarratti bol gubbaa kaayanii dubartii haga nama 2 gabbina kaayanii akkasitti daa'ima ilmoo waggaa 2 waggaa 3 hundi isaaniitu ijoollee lammii Oromooti hundi kan hojii deema yeroo sanitti jechuudha. Sudaanii fi Ijipti gidduu hammam sin fudhate? Barahaa san keessa torbaan takka teennee karaa san immoo guyyaa 3 deemneeti kan Ijipti seenne. Hammam baaftuuf gaa horii? Doolaara 700 fudhatan. Magaalaa gudditti Kaayiroo yoo inni dhayineet galmuufne yoo inni kun haalli inni mijaa'aa jennee eegaa turre ijoollee amata dheeraa hojjechi turre rijeekti ta'anii namni hundi hedduun maraatee kun immoo of hojjeessuu hunda gahee achitti jechuudha. Kana yeroo laannu baatii 4 achi keessa taa'e Ijipti keessa. Ati manaa keessin deessee jechuu? Achitti deessee ilmoo baatii 2 nu geette haalli sun nuun taane Oromoo hedduu achitti rijeekti godhanii mooraa yoo inni san jalatti hiriira baanee torbaan takka jala bullee turre. Anis gabaaseera. Mirgi keenya maaliif hin laallamne maaliif keeziin Oromoo hin laallamne ka jedhu iyyataa turre garuu osoma achitti iyyannu namoota hedduu rijeekti godhanii numatti gabbaasan achitti. Iddoo sana rakkinni jiru maalidha jettati UNHCR wajjin? Akka odeeffannoo dhageenyutti duraanii nagahummaan dalagaa turanii lammada irratti intalti takka keenya irraa dhuftee mootummaa Itoophiyaa wajjin dalagdi nuun jedhanii keezii Oromoo balleessuudhaaf wanta hin taane dubbataa turte jedhan mooraa UN san keessatti. Faranjiidha? No Oromoodha isin achirraa afaan haa hiiktu jedhaniitti fidan keenya irraa Kaayirootti jechuudha. Namni sun achi jirti ammayyuu? Gaafa an deemu san achi jirti amma achi asin beeku. Oromoon hedduu yeroo sanitti taltitu nurraa haa deemtu nuun taane haga isiin dhufte keeziin keenya badaa jira namoonni hedduu rijeekti ta'aa jira jedhanii wal marii kaasaa turanii san sodaa namni hundi nurraa haa deemtu taltituun jedhanii gabaasanii turan garuu Jenevaan achi jiru sun hin dhageenye nama tokkollee wanta gaafatan gaafii hin deebisneefi
Egaa hiriira sana ba'uu dhufee jechuu. Hiriira san baanes gaafiin gaafatame deebiin hin deebineef yeroo sanitti jechuudha. Sobaniitumaan deemaa jiranii achi asesse namni riijektuma ta'ee of ajjeesu jira. Yeroo sanitti egaa siin dura dabarfamee jira miidiyaa irratti ijoolleef gubdee ijoollee san ni beeka na bira dhufaa turan achitti gaafa kaayiroo ture. Shin saahiba jaartitti yaati. Achi abdiin dhibnaanii imaltuu kan kaate ati. Abdii takka dhabne abdii takka namni hundinuu ijoolleen hedduun warri na hojii deeman warra hojii reejistar taane jechuudha achitti. Intarvii bichaadhaaf iyyuu baatii 3 baatii 4 qabsiisaniitti kan yaamanii intarvii godhan. Akka duraanitti yoo ta'e yeroo dhufti san bicaa si kennan waraqaa bicaa takka jira isii si kennanitti san booda intarvii guddaa si yaaman biluudhaaf jedhanii. Amma immoo intarvii masaniyyuu yaamuu didanii jiran. San malee ammas lammiin biyya sanii lammiin Ijipti jechuudha. Yeroo hedduu ijoolleen teenne kaampaanii gurguddaa tokko deemanii dalagatan. Dalagaa kana yeroo dalagan isin Itoophiyaadha jechuudhaan baatii takkaffaa waan baatii lamaffaa waan daleessan hin kennaniif maallaqa akkanumatti ari'an. Isin bishaan kennuu nurraa qabdanii jechuudhaan karaa irratti ijoollee dubaraas ni doorsisanii dargaggeessa nama 7 nama 5 ta'anii lookii jala dhaabbatanii karaa irra deemuu nama dhooggan jechuudha. Itoophiyaa jedhanii ijoollee hedduu dhawanii. Isa laga Abbayyaa jechuu isaaniiti. Laga Abbayyaa san maaliif nurraa qabdanii jedhanii ijoollee achi keessa jiraatan hedduu cunqursaa turanii waan ta'an irratti deemsaa turan. Apriil 6ffaa guyyaa 7ffaa jira ta'e. Gara doonii jechuun bidiruu see xixinnoo kana qabachuudhaafi dhagaa inni itti aanu meenatti hin deemsa isaa. Achirraa nuti hundi ol kaane achirraa jechuudha dallaalaa qopheeffannee. Dallaaltonni rakkoo guddaa qaban bakka sanitti silaan maan Oromoo kun akka hin dhumne ka gochuu danda'an dallaaladha silaa. Dallaalota ati jettu kana keessa Oromoonni jiru moo lammii biyya gara biraati? Oromoodha kan akkana godhu Oromoodha. Oromootu fuudhetti arabatti kenna. Oromoo kan akka Nasiiboo jedhanii, Ahmad Kaamil jedhanii, Ahmad Somaalee jedhanii, Nabil jedhanii isaan kun namoota lammii Oromoo kanaa fi saba garagaraa kan fuudhanii humnaa ol warra arabaatti kennanii warri arabaa kun immoo lubbuu teetiif dantaan qabanii fuudhanii markaba xiqqaa kanarratti nama hedduu kana fuudhanii gubbaarra naqan. Sana booda hoo imaltuun isaanii maal ta'e? Gaaffiif deebii Mo'aaz Mahammud Ayimoo waliin jalqabne kan kibxata fuullee keenyaa itti fufna. Agasittuu nagaatti an jaallannee gammadaati. Tam caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti yaada qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jecha mee yaadni isaan bilbilaan nu dabarsitan keessaa tokko. Hello kabajamtoota qopheessitoota VOA Afaan Oromoo kan hojjettan yaani nan qabu sa'aatii maaliif hin daballee sa'a yeroo xiqqaadha kan qabdanii yeroo keessa of wayyeessuu qabdan jeetiin yaada baay'ee namatti tola jabaadhaa afaan keenyaa fi aadaa keenya guddisuudhaan seenaa Oromoo kan dhokotellee waan takka akka baastanii uummata Oromoo barsiistan isiniif dhaamsaa baay'ee galatoomaa jabaadhaa hangaarraatu waan guddaa tadeettanii jabaadhaatti itti fufaan isin galatooma. Akkam jirtu fayyaa qabdu VOA Afaan Oromoo alaaf manni sa'aa nan isiniif naga'a kan isiniin jedhu Shaamil Shubbee Kwaatar magaalaa Dohaa irraa waggaa 75ffaa keessan kabajachuu keessan dhageenyee jirra miidiyaa keessanirra garuu akka yaadaatti miidiyaa keessan kanarratti yaadni hin qabu miidiyaan keessan miidiyaa walabaa miidiyaa haqa qabeessa miidiyaa waan dhagahee fi waan arge qofa gabaasu miidiyaa dhugaarratti hundaa'e siyaasaa kamirraayyuu bilisa kan ta'e jedhee amana hirmaannaan keessan itti haafuufu jecha yoo danda'ame gara qaama dhimmi ilaaluutti dabarsitanii yeroo osoo nuuf dabaltanii sagantaa VOA Afaan Oromoo irratti yeroo osoo nuuf dabaltanii baay'ee hawwii kooti. Kan biraa immoo VOA'n keessan kun gara televezyiiniitiin maaf nuuf darbuu dhabe miidiyaa addunyaa miidiyaa sadarkaa tokkoffaa irratti ilaallu keessaa isa tokko waan ta'eef kanas itti osoo yaadamee baay'ee gaariidha nagaya Dohaa irra. Isin haa ga'u nageenyi koo kan onnee koo irraa madde yaa kabajamtoota jaallatamtoota VOA Afaan Oromoo akkam jirtu fayyaa keessan erga. VOA'n Afaan Oromoo erga hundeeffame baay'ee nu fayyadee jira baay'ee haqa qabeessa kanarraan
baay'ee isin dinqisiifadha, baay'ee isin jaaladha. Maaliif yoo jettan VOA'n walumaa galatti akka VOA'tti miidiyaa addunyaa isa guddaadha, isa haqa qabeessaa, siyaasaa kamirraayyuu bilisa taatanii dhaamsa ummata addunyaa kanaaf dabarsuu keessan baay'ee isin dinqisiifadha. Galatoomaa. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii lakkoofsa keessan argachuudhaaf yeroo baay'ee cinqabnee ture. Lakkoofsi keessan akka namni yaadetti namaaf hin ta'u. Eksteeshinii jedhamu duraan itti argachuuf nuuf hin taane waan ta'eef. Isa kanaafuu namaafis akka namaaf galutti sirriitti namaaf hin taane baay'ee gaariidha. Kanaaf yaadni keessan baay'ee namatti tola, nuuf jajjabaadha. Waa'ee uummata Oromoo irrattis kan hin dubbatan baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee waa hedduu irraa barataa irraa nagaan nuuf jiraadha. Isaan yaadnu kan ittiin cufan galateeffannaa sa'aatii nuu dabalaa akka jettan qaamni dhimmi ilaaleetti dubbii dabarsine sunillee ilaaluu jiranii waggaa 75 immoo kabajachuuf itti aanu keessa televezyiinii irratti maaliif hin dabarsine akka jettan qaamni itti aanutti kanallee murteessa lakkoofsa keessan ka jettan immoo lakkoofsa keenya deebi'aa caqasa waan hedduu irraa argachuu dandeettanii guddoo galatooma. Sudaan kibbaa keessatti hookkarri hamaan ka'ee innaa jiru kanatti fixiinsi sanyii dhaqqabuu malaa jechuudhaan muummichi barreessaa tokkummaa mootummootaa baankii muuniin dabalatee aangawoonni tokkummaa mootummootaa akeekkachiisaniiru. Golli nagaa eegumsaa kan yuunaayitid isteetsi deeggartuuf hookkarri akka hin hammaanne taasisu biyyattiirra uggura meeshaa waraanaa akka kaa'amu muummichi barreessaan gaafataniiru. Uggurri kun namoota ajjeechaa hamaa kan yeroo walitti bu'iinsi raawwatameef itti gaafatamoo ta'an dabalata. Sudaan kibbaa bara 2011 keessa Sudaan jalaa baatee walabummaa ishee gonfatte. Bara 2013 keessa innaa miseensonni gosa Dinkaa deeggartoota ittaanaa pirezidaantii duraanii Riyaak Maachaar kanneen gosa Nuur ta'an waraanuu jalqabanitti biyyattiin irra deebi'uun hookkaratti seente. Waliigalteen nageenyaa bara 2015 mallatteeffame. Lolli itti fufee garuu balaa farra namoomaa hamaa kan namoota qe'ee ofiirraa akka buqqa'an taasise, hanqina nyaataa akkasumas dhiittaa mirga namaa kan hookkara quunnamtii saalaa akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamuuf sababaa ta'e. Ibsi dubbii himaa ministirii dhimma alaa yuunaayitid isteetsi Joon Karbii biraa ba'e akka jedhutti hookkara suukanneessaa kan uummanni balleessaa hin qabaanne akka dararamuuf sababaa ta'eef mootummaaf mormitootatti itti gaafatama. Milishoonni mootummaa 4,000 ta'an Ikwaatooriyaa waaltaa keessatti bobbaafamuu isaaniif hoogganoonni mormitootaas mootummaa fonqolchuuf irra deddeebisanii waamicha gochuu isaanii akkasumas magaalaa galma mootummaa Juubaa irratti haleellaa geggeeffame akka fakkeenyaatti tuqaniiru. Mr. Karbiin akka jedhanitti mootummaaf mormitoonni gargaarsa namoomaaf hojii gurmuu tokkummaa mootummoota kan Sudaan kibbaa danquu itti fufanii jiru. Mootummaanis kan akka hin goone waadaa seenus humnootiin sun nagaaf tasgabbii Juubaa keessaa mirkaneessuuf akka bobba'aniif tarkaanfii barbaachisu hin fudhanne. Mr. Karbiin muddee 4 pirezidaanti Kiir marii biyyoolessaaf waamicha gochuu isaanii tuqanii gareen lamaan maree akkasii akka itti fufan haala mijeessuu qabu jedhan. Kana jechuun gareen lamaan hookkara siiviilota irratti geggeeffamu dhaabanii gargaarsa namoomaaf daandii saaquudhaan lola dhaabinsa tolfame kabajuudha jedhan. Karbiin uggurri kun meeshaa waraanaa namoota nagaaf tasgabbiin akka hin jiraanne gochuudhaan jamaan akka dhumatuuf sababaa ta'anirra akka kaa'amu gola nagaa eegumsaa gaafataniiru. Nuyiif michoonni keenya sadarkaa addunyaa tarkaanfiin kun hojiirra akka oolu tattaaffii goonuu itti fufaa wayita jirru kanatti marii nagaaf hunda hirmaachise rakkoo biyyattii furuuf mala gaarii ta'uusaa ni deeggarra. Kan uummati Sudaan kibbaa argachuu qabu egereen nagaa qabu akka jiraatullee hojjechuu itti fufna jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture. Ayyalam qophii ta'een fixachaa